kaasbareenna tawaayidoo ayyaana isaat yeroo guutamnu eebba gootaa yeroo argannu akkaan bareeddii tawaayidoo ilaalaa jaalalaalaa ilaalaa jaalalaalaa ayyaana isaan eebba gooftaa surraa isaa ilaalaa jaalalaalaa ayyaana isaan eebba isaa tokkummaa isaa ilaalaa tokkummaa baga ayyaana cuuphamuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara 2016 baga ittiin isiniin ga'e baga geessanii egaan guyyaan irraa ayyaana cuuphaa magaalaa Gimbii keessatti haala ajaa'iba ta'ee fi haala adda ta'eedhaan magaalaa Gimbii keessatti kabajaa jirama. Magaalaa Gimbii keessatti guyyaa irraa ayyaanni cuuphaadha. Guyyaa akka saraa jedhamee kan waamamu haala addaan kabajamaa jira. Wanti barana adda isa godhu jira. Waldaan duuka bootaa magaalaa Gimbii keessatti kan argame hin beekne bara kana waldaan duuka bootaadha magaalaa Gimbii keessatti hundaa'uudhaan tajaajila afuuraa garaagaraa kennaatii jira. Waldaan duuka bootaa akka Oromiyaatti tajaajila guddaadha kan inni kennaa jiru. As magaalaa Gimbii keessatti immoo dabrii tokko qofaa irratti kan daangeffamee turedha. Amma immoo tajaajilli waldaa duuka bootaadha akka godina Wallagga Lixaa keessatti tajaajila ajaa'ibaa gaggeessaa jira jechuudha. Asuma akkuma dudduubatti argaa jirtanii waldaan duuka bootaa ayyaana cuuphaadha bara kana haala ajaa'ibaatiin haala namatti toluudhaan kabajaa jira jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Tajaajilli afaan Oromoodhaa gara fuulduraattis haala gaariin itti fufa. Abbaan keenya abbaan Gabreel erga dhufaniiti tajaajilli afaan Oromoodhaa haala miidhagaa ta'e haala adda ta'eedhaan magaalaa Gimbii keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Akkasumas erga abbaan keenya abbaa Gabreel godina Wallaggaa Lixaa gaggeessuu eegalanii ka'anii waldaan duuka bootaadha godina Wallaggaa Lixaa keessatti akka inni hundaa'ee tajaajila afuuraa gaggeessuudhaaf abbaan keenya eeyyama kennanii godina Wallaggaa Lixaa keessatti tajaajila ajaa'ibaa gaggeessaa jira. Guyyaa har'aa immoo yeroo jalqabaadhaaf waldaan duuka bootaa cuuphaa baranaa magaalaatti ba'eeti kan inni kabajaa jiru jechuudha. Baga geessanii baga gammaddee isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota fi daawwattoota Aroo TV akkasumas jaalatamtootni waldaa duuka bootaadha.
guyyaa irraa ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaani waldaan duuka bootaa magaalaa Gimbii keessatti haala adda ta'ee fi haala jaaba ta'een waliin kabajnaa jira. Mee waldaa duuka bootaa keessaa nama tokko bukkeetti inni argadhee jira. Mee yaada waldaa duuka bootaa akkamitti hundeeffamuu danda'e akkasumas immoo haala cuuphaa baranaa yeroo jalqabaafidha wanta adda isa taasisu wanta ta'eedhaaf mee yaada nuuf laatu gara obboleessa kootti isin dabarsa. Wale maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Egaa bara baga ayyaana cuuphaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa kan bara 2016 isin ga'e jecha egaa ayyaanni cuuphaa akka bara darbee osoo hin taane bara 2016 jechuudha waldaan duuka bootaa yeroo jalqabaaf haala bareedaaf haala miidhagaadhaan ayyaana kana qopheesse miseensota isaa wajjin geggeessaa jira. Yeroo kanatti immoo gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Akkasumas waldaa duuka bootaa kana hundeessuudhaan kan nu gargaaran kadhannaa isaaniin gorsa isaanii akkamitti akka deemnullee kan nu gargaaraa turan abbaa keenya eebbifamoo abbaa Gabriel Phaaphaasii hangafa Phaaphaasii godina Wallagga Lixaa bakka isaan jiranitti baga ittiin isiniin ga'e jecha walitti qabama keenyaaf kan nu gorsitan kan nu gargaartan kadhannaa keessaniin kan nu gargaartan illee baga geessan isaaniin jechuun barbaada. Akkasumas hordoftoonni yuutuubii kanaa hundumti keessan ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo kan bara 2016 baga geessan baga waliin keenya baga ittiin isin geessiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Tole obboleessa koo guddaa galatoomii. Egaan akkuma beektani waldaan duuka bootaa magaalaa Gimbii keessatti yeroo jalqabaafidha kan inni hundaa'e. Yeroo jalqabaaf kan hundaa'e immoo yommuu ta'u waldaan duuka bootaa barana yeroo jalqabaadhaaf ayyaana cuuphaa bara kana guyyaa akka taraa jedhamee kan waamamu guyyaa taaboonni laga bu'u haala bareedaa ta'een haala miidhagaa ta'een akka kanatti ba'ee kabajaa jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan magaalaa Gimbii keessatti yeroo jalqabaafidha. Dabrii tokko qofarratti kan daanga'ee ture waldaan duuka bootaa har'a garuu akka godina Wallagga Lixaatti dhaabbachuudhaan tajaajila ajaa'ibaadha kan inni gaggeessaa jiru. Karaan ittiin waldaan duuka bootaa dhaabatee eebbifamoo galateeffamoo abbaa keenya abbaa Gabrieliidhaan tajaajilli kun itti fufeetii jira akka dhaabbatu ta'ee jira jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Qophii Abiraan Boolitti deebinutti Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebana. Thank you.